karaan gabaabaan maali jedha namni waggaa namni torba bishaan irratti barate yoo dandeenye nuti dhiibbaa nu godhuu qabnu ijoollee kara sadiin walii galchinee akkasitti Oromoon hafuura baafatu yoo immoo jarri kun sadiin waliin galle baruma baraan booyaa jiraachuudha aga dhaloonni biraa akka walii galteen qabsaa'u jedheetuma tilmaama kiyya kun. Galatooma. Ani Dr. King. Okay, namni yaada qabdan ani yaada dubbadhee baa. Namni yaada qabdan dubbadha. Akkam nagaa. Nagaa fayya. Yang tufa. Ani tu pura. Ya. Naib dubbatu ka. Mute wali mude. Nama yoo dubbatu na tena. Yaada namatu faca. Yaada asli kan gargaaraan yaani yaaduma nama hedduu keessa jiru wanni kun jechuudha. Oromoon saba baay'ee ummata baay'ee yookaan yaada afur qofatti qoodamee jira malee yaada miliyoona 40 yookaan miliyoona 60 qoodamee jiru akka kiyyatti akkuma namoota sadii maqaa kaasisan miliyoona hedduun illee haa ta'u ummata san jala hiriiranii jechuudha. Bakka sadiitti yoo qoodame jiru Oromoon kun hin dandeenye harki caalaan jechuudha. Parsantiidhaan wal taranii malee Oromoon kun namoota sadiin kana jalatti hiriiree deema yeroo baay'ee. Namni marroo deeggaru yoo ka Jawaariin deeggaru taate diina walitti ta'a. Namni Abiyyi deeggaru yoo ka marroo deeggaru taate diina ta'a. Akkasitti ufumaa wal cabsaa yoo nageenne jechuudha. Oromoo yoomuu durallee ammallee akka seera seenarraa dhageenyellee Oromumatu Oromoo cabsaa yoo nan ga'e jallatama Oromootiin Oromoo dhaanii Oromoo cabsanii malee diinni nama hagana baay'atu jechuudha. Uummata hagana baay'atu cabsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu nutu wal cabsaa yoo naga'e amma achillee yoo nu waliin galin numatu wal cabsaa gabummaa jalatti wal tursiisaa jechuudha. Kanarraa immoo waan duraan dabrirraa namni barachuu danda'u qaba. Yeroo hundumaayyuu waan dabrirraa yoo baranne waan dhufuun beektu jechuudha. Kanaafuu Oromoo waan duraan dabarse seenaa duraan dabarse san baratee kitaaba haa ta'u namoota silaa beekaa namoota hayyuu seenaa haa ta'anii namoota akkasii sanirraa barumsa nu barbaachisa. Seenaa duubaa san yoo beekte ta'e kallattii itti dhufu san kallattii deemaa jirtu san hin beektaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon tokkummaa isa barbaachisa kun gaafii hin qabu. Keessattuu namoota sadiin kana akka isaan tokkooman gochuudhaaf hundi xiqqaa guddaa osoo hin jedhin jaartii osoo hin jedhin dhiibuu qaba. Gara tokkummaatti isaan akka fidan. Akka finnu ummatatu ga'ee guddaa taphachuu danda'u qaba. Kana yoo isin hin jedhu nama tokkorratti ilaaluu osoo hin taatin namni tokko kallattii tokko harkisuu osoo hin taatin ummanni kun kallattii tokko akka isaan deemullee dhaban xiqqoo akka isaan walitti dhiyaatan gochuudhaaf dhiibbaa irratti gochuu qabu. Namoonni baay'een yeroo baay'ee namoota xixiqqoo namoota sammuu xixiqqootiin guuranii gamaa gamana guuranii nutti fayyadama. Keessattuu ummanni biyya bulchuu Oromoo maqaa Oromoo dhaatee ummata sammuu xixiqqoo kallattii takka qofa yaaduun Oromoo keessaa walitti qabanii Oromoo irratti duulchanii Oromoon akka gandaan kutaan amantaan walitti bu'u namoota taasisanidha ummanni biyya bulchuu jechuudha. Kanaaf ummata akkasiisanii yoo xiqqaatee wallaalaa keenya gorfannee beekaa keenya jala yaanee kallattii tokkollee deemuu baannu waan dhabne san waliin beeknee walii kabanyee yaada walii kabanyee kallattii tokkollee deemuu baannu walitti siquu danda'u. Keessattuu waa wayii hin jedhe sabni hayyuu ofiin ganne sabni beekaa ofii jala hin deemne bilisummaan argatu mana. Yeroo baay'ee hayyuu kennallee eeggatu. Oromoo yeroo du'e namaa bu'a.
hayyuu kennallee dhageeffadhu. Ofii waan nutti dhufe nuti hin xalluu malee hayyuu kennallee dhageeffadhu. Mee dubbachuu caalaa dhageeffachuu haa baay'if nuti ni jedha ayyaada kiyyaasumarra goola. Galato. Salam alaikum. Waalaikum salam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Asli. وعليكم السلام. Asli. Sagalee ni jiru. Jira. Sagaleen jeeqadu. Okay. Sagaleen keen dhagaamami. Barree nyaata dhugaatii dadhabee dhufe asli kee jirta. Maal taate? Ammas baado. Yaasin mana kiyya keessa taa'ee muguun amma kaa'e. Mana kiyya keessa taa'ee silkii gurrarratti qabatee muguun amma ka'a. Sagalee kiyya akka islootitti dhaggeeffataa rafuun amma ka'a. Subhaana wa ta'ala rabbii kiyya darajaa kanaa kan sagalee mijessaa kana akka islootitti fayyadame ittiin muka jechuudha. Nama baay'ee anaan rafa bar asliin anaan rafa mubaarak anaan rafa yaasin anaan rafa gariillee yoo na rafaa jira jechuudha. Sagaleen kiyya kun dawoomaaf barbaada akka artistiititti akka islootitti dhaggeeffatamaa rafa. Darajaa namni namaa kennu karaa qaxxaamuraatiin jedhama. Kuuloola saadiq illee nama sagalee kiyyaan rafu wada. Sagalee kiyyaan rafu wada. Allah maal darajaa fi aziizan sagalee kiyya kanaan akkamitti rafne. Isin dammaysaa sagaleen kiyya kun. Isin dammaysaa jiran maaloo haqa dubbadhaa isinillee sagaleen kiyya kun isin raffisu. Sloowii akka sloowiitti banattanii daqiiqan keessanis dhumate sa'aan keessanis dhumate ol ni sagalee taate moo baqara eegaanuu bartanaa tanuman jedhe sagalee matiyya tanaa shakkee hunda keessanuu isin jaalladha isin kabaja. This is your house jette jarri teessan. Kanaaf manni mana keessanii yeroo kamiyyuu isiniif bal'aadha. Turtii gaarii naaf qabaadha isin jaalladha isin kabaja. Mia in the house inda hundi keessanuu kabajaa fi jaalalaan isiniif qabu guddaadha. Yaasin ahlan yaa Mia jirta? Really, በቃ መልካም ውሎ ለሁላችሁ ገለቶ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሮ ለገራ ባይሽ ቱቲ ጋሪ bareedduu kootole. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi'aaye jirta kootitti ko. Where are you? Afaan Ingiliffaa saar. Afaan Ingiliffaa na hojjaa ta'e. I am talking English language. Jirra way. Afaan Oromoo kana dagadhee yaan. Amma mi'a nagaa gaafadha hundi keessa. Nagaa gaafadha. Yes, I am Englishman. Akkasi warri dhageenye gaafa ani afaan Ingiliffaa baradheeraa si dhabee bar. Duraan yoo ani afaan Ingiliffaan beekin sanas turteetti. Ergaan afaan Ingiliffaa bakka baradhee perfektii ta'ee uummata walii afaan Nagezani. Garmaamu tole. Foonaa dhaqu. Tuula marra roobe. Mama jarra tiifa. Mama jarra roobe. Tuula marra tiifa. Karratti walqixxee seemaa namna dabaasa. Sololo finfinne oromi sittimi sololo sirba naamana akkam jirtu ummata fikri ummata qashti ummata jaalala ummata jaalatamaa foon haadhagu saba bal'aa saba guddaa
tiriidantiin keessan mucaan keessan isa sin baay'ee jaallattan mucaan keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan tiriidantii Oromoo abasuuda Oromoo qoraasuma dhiiraa raachuu mucaa isa Oromoon hundi gandaan walitti otoo waliin qoodin amantiidhaan otoo waliin qoodin mucaa isa Oromoon hundi walii galee jaalatu. Baay'ee Oromoon waan baay'ee irratti wal dhabuu danda'a. Garuu Oromoon waan sadii irratti waliin dhabu. Afaan Oromoo irratti, sirna gadaa irratti, raachuu irratti Oromoon waliin dhabu. Haxaate. Sagalee ol kaasaa. waa barbaachisin amma dhiirri kaayiroo hin tuma dubartiin kabalaamsi machaa'ee kabala dubartii manatti cabsuuf deefiik dhiira kaayiroo. Carraan Kanaadaa naaf ga'u gaafa sanan dubbadhaa dhiisi amma na dubbachiisini geemis qaba. Atuun maatiin bira na dabarsani. Gaafa rabbiin Kanaadaa naqis. Yookiis biyyan galaa yookiis Kanaadaan deemaa. Kanatti lamatti filadheera. Amerikaan manaam. Intini geemii qaxaroo kee shakkaladhu hojjedhu kottu gifti ko yoomi qaxaroon yoomi jiini kun umatee ji'a dhufu Juulaayii tokkotti taphni koo Oromoo asumaanuu tapha qabaa geemii innaa narraa nafinaa yaa'ugaa taati rakkiseen beeku takkaa wallaahi hamma garuu na bira dhaabbadhaa. Ma jarri kaayiroo jirtu maal hojjettee nyaatti itti duulle abshir. Inshallah. Thank you Adari. Namni akka uffata koo yaadataa isniikarii minaaminii uffadhu bannaati uffata. Amma wala uffataniiru kaayiroo dhiirri kaayiroo. Eenyu uffatan aan uffat wallahi itti bime sneakerii ko jaaketti jiinsii way yaaraa daalichi suuraa qof gaggabuun achittanaa waliin afrikaanota itti bika qoy Habaaboo tokko naa kennaa guys. Uffatuma zaman ilaali amma shamizii kana ilaali faashinii biraandii kun fakkeenyaaf waa'ee uffannaa itti mika waa'ee uffatichaa buffee uffanni kee maammee uffanni maammeen uffatu Oromoo dhugaa ani zannaacii dhiira akka kana argeen beeku. Zannaacii akka kanaa jechuun Ankaaroo keessatti dhufee yeroo sana ijoolleedhaafi malee yeroo sana ijoolleedha an malee badaa baqaa hin hawwuuf malee naa mallaxee maammeen kun uffanni inni uffatu uffataa miti isnikariin isaayyuu habiibti ammoo mana isaallee akka inni itti qabatu akka dubartiitti farrashata tsadaa sireensaa tsadaa sireensa nagaruu atu naa kennite deemtee jiraattee maamme Mubaaraktu fudhate Mubaarakii kan kenne miskiina isaa dhabanu qodaa koo hunda isatu fudhate hardhafee mansii ta'e miti
Walumaa boollee naan deebisu. Qubeen namaa kennuu malee hin fudhatu bara bibi. Maqaa inni ta'e eenyu ni beeku. Nan beekamu Barbarree gurguramaa akki rabbiin dubbattu maan akki barbarree sadii moo afur feestaalii suuqii keessa kaa'ate itti gurgurata. Rabbiin akka ta'u. waa'ee mubee dhisi waa'ee mubee as keessan galchee. Amma haftaamidha. La mubeeni no mubeen anaaf abbaa kooti sii galee gizee haati koo duutu gizeen rakkadhu gizeen cabu isa tol na kaasa sii galee hin danda'u. Namni gaarii isaas ajaa isaas miidiyaa irratti haasa'uun barbaadu. Mubeen nama gaariidha. Baay'ee. Gaarummaa qaba. Fayyaalessa. Miskiina garuu ofiif hin ta'u. Inni. Mee rabbii jedhii mana bitadhu jedhii mana bitaa fi rabbii jedhii. Mana ajaa'ibaa wayii jira kun fuulduree kana. Gijii jedhii rabbii jedhii mee. Nama ta'e jedhii kun na nyaachisanii wal manichi mana fakkaatee kun sitti agarsiisa yaafaa. Way. Laali. Asilaan sitti agarsiisaan qoyme kaameraa akkamitti gara fuulduree. Garmishaan mana akkanaa argee hin beekan. Ashutti maal jechuudha? La mana sana fuulduree isa. Fooqii daraaraa bitama. Warri bitattan jirtanii? Meeqa maammee? Meeqa mee iluu tanii Mubaarikiin asii jedhaadha. Mubaarikiin hadha isa hadhaa jechuudha miileena sadii ergi jedhee. Isa kaan anan piroosesiidhaan nan fixaa. Mee nama ta'e jedhi. Isi sukkaara isaatitti ka'a. Miileena sadii. Kufnaan hin ka'u lamu. Mubaarikiin guyyaa tokko ani akka carraa ta'ee birrii wayii yaa qodaa bituu dhaqee birrii 200 gaafannaan kufe. Adari isheen naa. Maali benna harka keessu malee qodan. 200 gaafannaan kufe 200 harka keessa keenyaan achumaan ka'e. Mana ajaa'iba. Nada karta? Haate gaafadhu wallaahi. Mubarak jirti bila. Satti maayrawa. Ara mana Mubarak hin jiru rabbiin kiyya shaayidan atta ta'an mana kon jira la. Asiin siree jira asiin saaloonii jira sii galee. Inni gara mirgaa kun eenyunni? Akkas yaamanu. Asaayis. Inni kam? Iski deesan lamaatu jira. Maaf kaaf. Deemi jetteen. Hin deemin. Tiraasuun kaasee wallaahi kunoo argaadha. Akkan jedhee. Yoo dhuguma Mubaarikiin jaallatte dhaqiitii miileena sadii barbaadee dhiini wama qabaa ergu manni kun harkaan ba'iin bannaati. Nama ta'e jedhi. Hayyee ittiin si hima wal. Amma saadaamaa dhufuu saadaamitti sheernaa godhaa seenaa koo Oromoo biraan naaf agawan. Maammeen dubbatiin. Wayne እስኪ እዚህ ያላችሁ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች እስኪ ሰብስክራይብ አድርጉ እስኪ namni diasporaan. Ahora nama sadiin barbaadee dha bannaatatu. Hojii deemuu fanii. Mee namni sadii kottaa subscribe godhaan please. Onnee koo keessatti mana ijaarradhaa. Nama sadii qofan barbaade nama sadii. Yaa Oromoo takka hawaasi rakkisee beekaa. Mee kottuu mee nama na godhe namni sadii kottuu. Waan guddaa argachuu fanii waan guddaa. Ashutti ganama gaa anatu Amzaan na arsee na bobeesse. Biran dabarfataa jira marra koo qabana shakkita. Laayivii irra si wajjin jira duuba isaatiin mee akkana salaamiin jedhaani. No maanguddummaa dubbatamaara jedhan oksaan beeku. Achiin saadaamitti qabee saadaam sii waraabee sii gadhiise jechuudha. Jaartiin mana ariyatte. Alatti si janajjanuu. Ana na keewwadhu kaayiroo geessu. Yoo mistira barbaadde yoo
jaarsa koo naa eegi jettee dubartiin na kaayiroo yaa Oromoo sidaayii keessatti jireenya dubartiin kaayiroo jiraattu yaa Oromoo. Dubartiin dubartiin kaayiroo jiraattu yaa Oromoon likkii jaraa anatu beekaan manni nama sama na beektu miti dhufanii mana kadhatu malee qiyaamaa buusanii jechuudha girrigirrii uumanii malee wallaahi ituun gabbaase kaayiroo lamuu nama kaayiroodhaan hin haasoftanu hadda cuftu sila silkii gin kunoo jalqabaan kun lola ayya dhiiseera. ወይኔ እናቴ አላህ ይርሐምክ ወላሂ ናን Azaabni maal fakkaata yoo jettanii jireenya uummata kaayiroo baqattoota kaayiroo kana fakkaata. Dhiirri kaayiroo jaartii lama laman dhabuu siin jedhaadha kunu maamme. Dhiirri kaayiroo? Dhiirri kaayiroon jedheen maamme jedhe anaa miti. Sadii qabanii jedheen asirra baanii keessaa dubartoonni dhagaanu ijaazaatti taraa ba'u waan isin dhumu keessaa tokko taariil jiraatti tokko arammaadii jiraatti tokko shaabee abu horoeraa jiraatti safaran beekan mana tokko immoo shaaroo abu udeejaafee jiraatti tokko mimmee jalabdoo akkanatti faffacaafatanii jiraatu fooqii irra gaanamee waliin beeku kifilii bubbucu achi suuq alkadaar kan jedhamu fa'i jira. Achi fa'i kireeffatu eenyuyyuu hin beeku. Kaayiroo turtee garuu rakkoon isaa maali? La ilaha illallah. Dhiisi boo. As qayyamuun barbaadu nama kaayiroo. Dhiis bakka. Wanti na kolfisiisan koominiitii qofa. Yoomiyyuu sammuu koo keessaan ba'an. Maaliif? Koominiitii 18 jira Oromoo. Koominiitii 18 jechuun paartii 18 jechuudha. Bakka 18tti qoodamanii hundinuu gareedhaan. Oromoon kutaa 11 qaba. Jarri koominiitii 18. Kutaan tokko bakka 3 fa'itti bahira jechuudha. Ayi kaayiroo. Xiyyaara irraa fa'i wal buusu yoo barbaadan. Xiyyaara irraa. Kaayirootti amma namni waa haasa'uu hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma maaf ol sodaatu beektu. Tokko yoo tokko arrabse dhaqamee koominiitiitti mamaa. Haatee guyyaa siitee gam gaafa siinatti xiyyaara keessa galtu rijeekti godhamte buufamte mintaa mataallee waan akkasii fa'i jira gabbartee jira mataa gadi qabatte akkasii miti akkas yaa hin beeku kazaa gara mootaa isaas falligi takkaa ijaazaa bu'ees hin beeku buufadhees hin beeku. Maal? Dhiira kaa. Ijoollee tokkotu har'a leencan sii kennaa naan jedhe gastii namaarra soddomaanan ture taargettiin si cufsiisaa naan jedhe mana reediitti diyaaspooraanis dhufu leencanarra gulufsiisaa inni baqataas leencanarra gulufsiisa sii galee anaan kennanu walumaaf kennu inni diyaasporaas alana ciicata. Ankara na taphachiisee soddomaan na baasu iluudha sii galee ammas immoo saamiidha nin qaba giiftaroota. Hundi dhufee walirra oofa na salachee kana booda mana reediin deemu jedhee nga kadhee sii galee. Achi nadha maal naan jedhe tokko na baasee gastiirraa jedhee chaat godhee yoo ati jedhe ijoolleen kaayiroo jaartii meeqa akka qaban ilmaan jaraa bakka meeqatti akka facaatee jirtu. Ijoolleen beemasoonni natti himte wallahi leenca shanii sii kenna erga sii kenne naa himte naan maammee gaafadhu jettu maammee gaafadhu jettu mina saqayye namni masmaan siyaati xinjira eebbo maal taatu waraqatan qabu qilee na seensisanii naan eenyuun na baasaa dhufe yaa ora subscribe godhaa namni sadi shaniin bitan subscribe Sidi demo fani wata nisi beras na beras da koda zor jechuu koyya. Jara zor da. Subscribe godhaaf Oromoo maaloo. Garaan jabaatiin habannaata. Fati. Masaanuu koo adda leencanarra baasa. Anarra baasa jedhee aduun eeguu garuu. Masaanuun kon taane leencanarra baase. Leenca lama narra baastee bara.
Lamu mana reediin deemu'an. No. No masaanuu kos hin barbaadu. Leenca lama narra baastee. Mana reedii dhaggeeffadhu. Mana reedii jechuudha mee soddaa suni takki godhee si baasa sana booda sin galchu yeroo sadii afur nama si waliin galcha sin galchu. በጣም ሙጫ sana ተቀየመ ባይዘው ገሩ አሰውን መንበርባን ማነ ሰነ ከስቲ ነው መንፈቂ ጎርተኔ nama firan qabne baasa bar. Ana inni akka kooti amma yoo na qabachiisee yoo jarra akka nabii dhufanii yoo ammas giftara wayii qaba giftara sadii moom namni hin qaba si galee jarrina jaallatan yoo dhufani malee laalaala. Jarri soddaa dhufanii puush na gochuudhaaf dheengadda nambar isaa ganuu fidineen nan dhiisee deema. የኔ ፍቅር ሀደሪ ኮ በሬዱ ኮ አቲኮ እንኳን ገስት አይደለም አና ከነታ ኤላ ቁቱ አከነት ነቲ ገጥስታ በርሌንጫ አቲ መንግስቲ ዳበራ ነብረት ዋይ ኬት ኢፍሴፊት ሀደሪ ኮ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ኦኬ ተከፋ ፎሎ ጎዳ ለማ ሰብስክራይብ ጀናን የሚ ፎሎ ጎዳ ያራ ሰብስክራይብ ይት ቢመለ ኮሜንት ፈረሳ ጀዲ ገዳዊል ካፕራሳ